Hashim harka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaaliitti akkamnaaf jirtu nagaanaaf jirtanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baay'een keessan erga biyyatti gartee walalaa maalii ni gurraachoftee naan jettan baay'een keessa immoo gabbattee jirta maal argattee naan jettanii ana akkasin jira kaameraan kun filterii umaatuun qabu humaayyuu hin dibanne normaalii ganamaa kaasee fuulayyuu hin dhiqanne ergan biyyatti galee akkasaa fakkaadha. Oban daatan guys biyyattuu galtan dhugaasiniin jedhan normal life tinooraallachu እና akkam jirtu fayyaa keessan miti nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baganaa gaatatan hundumti keessanuu jechuudha egaa har'as viidiyoo haaraadhaan dhufee jira akka jaalataa waa xiqqoo ishee akka irraa bartan abdiin qaba jechuudha namni viidiyoo kana ilaaltan hundumti keessanuu yeroo duraatiif namni gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe godhaa isiniin jedhu sababni isaatis yeroo baay'ee isinitti himeen jira subscribe gootanii hin ilaaltan yoo ta'e faayidaa uumaatuun qabu waan ta'eef viidiyoo kana akka naaf ilaaltan akka like naaf gootanii barbaada malee subscribe akka gootanii barbaadu warri subscribe gootaniyyuu na godhuudhaaf fedha qabdan boruun ilaaltan taana viidiyoo kana boruu ilaaluun barbaadan taanaan subscribe hin godhina sababni isaatis homaa naaf fayyadu lakkoofsaan alatti jechuudha egaa warri garuu fedha laaluu viidiyoo kana laaluu qabdan subscribe gootanii yoo na ilaaltan baay'ee tokko natti tola sinan jaaladha sinan kabaja hunduma keessanuu jechuudha lammii nama kan ta'e nama ijaan argu nama garaa qulqulluu nama daba namarratti yaanne kan ta'e hunduma nan jaaladha nama ta'e hunduma jechuudha inna kanaafuu hundumti keessanuu qajeelota ta'a isiniin jechuu barbaada wanti har'aan isiniin jechuu barbaadu gabaabumatti jechuudha yeroo baay'ee nuti keessattuu jechuudha ijoolleen Oromoo waan tokko akka nu hubattanan barbaada jechuudha dhugaa isiniin jedha an akka keenya namni badaan hin jiru isiniin jedhaani nuti Oromoonni keessattuu nuti Oromoonni jechuudha warri kun ofiisaaniitiif wal fayyadu beektanii dhugaa isiniin jedhaani rabbi isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha warri zaranyaan amma fakkeenyaaf zaranyaa warri amaaraa ta'e zaranyaan jechuun wal gargaaran beektanii tokko ta'an cimni isaanii baay'ee tokko namatti tola wal gargaaruudhaaf walitti hin miqqanyooman jechuudha yookaan immoo walitti daba hin yaadan isin galamti walitti daba yaadan lammiin biyya ormaan jedhama nama Itoophiyaa keessa taa'anii namni tokko afaan tokko yoo haasa'e yaa gosni biraa jechuudha yaa barbaadetan gosni biraa hundumti keessanuu Itoophiyaa keessa yoo jiraattan Amaaraan maal jiraachaa akka jiru Guraageen maal jiraachaa akka jiru Walaayittaan maal jiraachaa akka jiru Tigiriin maal jiraachaa akka jiru hundumti keessanuu ni beektan dhugaa dubbachuudhaaf ani waa'ee zaranyannati jechuun yookaan immoo gosummaa hin jaaladhu sababa mataa kootii tan qaba sababiin ani hin jaalanneef maaliif yerumaan dhaladhee guddadhu ani waa'ee zaranyannati yookaan immoo gosummaa hin beeku jechuudha garuu namni nama ta'e kamiyyuu namni tokko yoo nama kaan coqqona ta'e Oromoo ta'e Oromoo coqqona yoo ta'e Nattin tolu gonkumayyuu namni ilmi namaa coqqonamuu qaba yookiin cunqurfamuu qaba jedhee waan iyyaanneef jechuudha sammuu kiyya keessatti. Isin galee miti. Har'i gabaabumatti wanti ani haasa'uu barbaadu isin ijoolleen Oromoo. Isinumti ijoolleen Oromoo. Mee Oromoo ta'ee afaan Oromoo faatiin dubbachaa nama guddatee mee yuutuubaroota fakkeenya gabaabaa jechuudha. Ijoolleen Oromoo harki 50 kan caalu biyya Arabaa biyya alaa keessa jiru miti hundumti keenya yoo hin beekan namni baay'een biyya Oromoo jiraachaa jira Itoophiyaa keessa jechuudha immoo akkuma gosaatti yoo ilaalle jechuudha Oromoon baay'inni Oromoo ijoolleen Oromoo qabdu namni biraa yookiin gosni biraan qabu jechuudha nuti gosa kamiyyuu caalaa baay'ina qabna gosa kamiyyuu caalaa nuti saba bal'aadha sabni Oromoo saba bal'aadha sabni Oromoo saba guddaadha guddinumti keenya kun eessatti mul'achaa jira akan jedhudha ammaani gaafii natti ta'a yeroo hundumaa jechuudha namni nama bal'ina nama guddaa nama saba bal'aa ta'uu isaanii wannoo hin jedhu sabni isaanii xiqqaa ta'ee osoo jiru jechuudha sammuu isaaniitti itti fayyadamu namaaf ofii isaaniitiif waan gaarii yaadu malee wanta badaa yaadan isinumti jechuudha warrumti miidiyaa kanaayyuu fayyadamtame Oromoota keessaame eenyu faadha beekamoo kan ta'an TikTok irratti natti hima eenyu faadha beekamoo kan ta'an YouTube irratti eenyu faadha kan guddatanii indoo gatii yookiin maallaqa gahaa argatanii guddaadha saba guddaadha jedhamanii maqaa keenya waabsisan eenyu faadha akkanatti himtanii barbaada guyyaa har'a kana gaafii kana sin gaafachuu dhufe akka saba Oromoo miiqanyaan
akka saba Oromoo falfalaan akka saba Oromoo dabaan hin jiramu kan walirratti daba yaadu kan guddina namaa hin barbaanne jechuudha. Dhugaa isiniin jedha namni tokko baatanii arraba keessaniin akka waa tokko nan jettan hin barbaadu. Namni tokko jechuudha sababni isaatiif ija kiyyaan argaan jira daba keessa waan ta'eef jechuudha. Namni tokko baatanii akkanatti dubbattanii barbaadan koomentii irratti baatanii akkanatti dubbattanii barbaadu eessa irratti dhugaa jiru yoo gaafatu yookaan immoo dhugaa jiru argaa isinitti mul'ataa hin jiru yoo ta'e waliin dubbachuu ni dandeenya. Kottaa koomentii irratti hin lakki intinaan guddoodha intinaan nama guddaadha ebelu nama guddaadha naan jedha kottaati ebelu nama guddaadha ebelutu afaan Oromoo faasa'ee ta'u laayikii goone fi ebelutu sirriidha. Ani afaan Oromoo kanan dubbadhu baay'een keessan ni beektu edheetii yaada afaan Amaariffaatiin dubbachaa kan ture dura viidiyoo yeroo hojjedhu jechuudha. Gadi bu'aatii ilaalaa viyuu kii dhugaa isiniin jedhaan gadi bu'aatii ilaalaa viyuu kii jechuudha. Viyuu kumaa gadi hin qabu. Viyuu kumaa olii malee kumaa gadi hin qabu. Eegan afaan Oromoo dubbachuu qabeetii ilaalaa immoo viidiyoo jechuudha. Baay'een keessan dhuftanii noo ati saba lammii Oromooti afaan Oromoo dubbachuu qabda naan jennaan gorsa keessan naan dhagaa. Koomentii keessan naan dubbisa. Sin gammachiisuu nan barbaada. Nama kan ta'e hunduma gaddisiisuu hin barbaadu. Saba kiyya gammachiisuu maatii kiyya gammachiisuu nan barbaada. Sababni isaas maatiin kiyya hundumti kan odeessan afaan Oromoo waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo yeroon takka keessa yaadu mee ilaala gaafa namni laayikii eenyudha nama meeqa gaayis kan laayikii godhu sabskraayibarii kiyya naa laalame sabskraayibarii 13,000 guutuuf gaayis kan laalu nama 300 13,000 keessa namni 300 yoo laalu akkamitti isinitti hin dhaga'amu. Kana sabni guddachuu danda'u kana namni jijjiirama fidu. Mee yuutuubaroota afaan Amaariffaatiin hojjetan ilaalaa baay'ina isaanii dhugaa isiniin jedhaan. Mee ilaalaa isin bu'aatii ilaalaa mee hubadhaa. Wanta isin fayyadne fideen beekaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani TikTok irratti ana shoofa yookiin immoo qallada malee qoosa malee gonkumaa yuutuubarra dhufee qoosee hin beekan. Ani wanti nani dubbadhu hundumtuu barumsa kan isin irraa argachuu dandeechanidha dhugaa isin jedhaan rabbi. Kanaafuu egaa wanti nani gabaabumatti isin jechuu barbaadu maalidha? Namaaf dabina yaadina namni yoo guddate maayyuu isinitti fakkaatina. Laalas waan tokko isinitti maal? Maatii keessan keessa fakkeenya tokko isinitti maal? Akkasi wanta badaa yaadne yookiin immoo namarratti hammeenya yaadneef akka waa tokko hubachuu dandeessan jechuudha. Maatiin tokko nama 10 qaba yaa jenna. Haatiif abbaan tokko maatiin tokko ijoollee 10 qaban. Ijoollee 10 san keessa jechuudha. Namni 5 baay'isanii cimanii hojjetan. Namni 5 immoo dadhabaadha. Gargaarsa warra hojjetanii san barbaadan. Argi. Akkasiin fakkeenya isinitti maa jiraam. Namni 10 kun jechuudha. Laala warri 5 kun inni hojjeta cimoodha. Jijjiirama argisiisan. Warri 5 sun immoo gadi deeman. Yookiin immoo gargaarsa dadhaboota jechuudha. Jijjiiramaaf warra hin fiigne warra dadhabaadha. Kanaafuu warri 5 kun maal godhu? Nama 5 kanaaf hir'isa jechuudha. Wanta hojjetu san obboleewwan isaanii waan ta'eef akka isaan gadi kufanii hafan hin barbaadan. Jijjiiruu barbaadan obboleewwan isaanii jijjiiruu waan barbaadaniif jechuudha. Kanaafuu obboleewwan isaanii saniif qarshii kennanii obboleewwan isaanii yoo konkolaatas qabaatan konkolaataa 3 odoo qaban amma fakkeenyaaf obboleessi isaanii akka oofuu barbaadu kan fakkeenyadha kun akkasii galuun barbaada. Amma laalame kurnanuu akka tokkotti osoo hojjetaniiti guddinni jara kana garamitti akka jijjiiramaa deemu. Miiliyoona irraa gara biiliyoonatitti jechuudha jijjiiramni isaanii. Isin galee miti wanti nani jechaa jiru. Biyyis akkasuma. Gaayis biyyis akkasuma siniin jedha. Ilaalame naannoo keessan fakkeenyaaf amma maatiin kurnan kun hundumtuu cimeetu hojjeta yoo ta'e jechuudha. Maatii isaan kaan gargaara. Si galee miti warri dadhaboo ta'an gargaaran immoo kunneen. Warri sunis immoo warri kan biraatis maatiin biraatis akkasumatti yoo guddate kun jijjiirama biyyaata argisiisa. Biyyi tokko guddachaa jira jechuudha. Yoo jijjiiraman yoo guddatan bakka deeman hundumatti yoo gammadanii galan yoo ooffalan. Namni jijjiiramuun obboleewwan keenya jijjiiramuun lammii keenya numaaf jijjiirama ta'asiniin jechuu barbaadan. Fakkeenyaaf naannoo isin galtan keessa jechuudha. Amma fakkeenyaaf dadhabbina jechuun naannoo isin galtan keessa ibsaan hin jiru yoo ta'e kun dadhabbina biyyaatti argame. Garuu warri naannoo sanii cimeetu qarshii walitti hojjetee qarshii walitti baasee odoo ibsaa galchaniiti naannoo ibsaan hin jirre sanitti jijjiirama jechuudha kun.
karaan hin jiru yoo ta'e karaa yoo baasan, bishaan hin jiru yoo ta'e yoo bishaan galfatan, qoxaariin hin jiru yoo ta'e yoo qoxaarii galfatan. Guys, kana jijjiiramuuni. Namni yoo tokko jijjiirame, namni biraa tokko jechuudha. Lammii keessan ta'ee namni biraa tokko jijjiirame, jijjiirama keessan illeedha. Jijjiirama isaa qofaa miti. Dhugaa isiniin jedhaan. Rabbi maal jechuudha? Ani dhuguma isiniin jedhaan. Rabbi namni miqqanyaan ani jireenyuma kiyya keessatti jechuudha. Ani nama foo darbe hin jaaladhu jedhee nama natti haasa'ee beeku nan beekaan. Nanni naafaanii natti hin tolu. Argitanii hafuura badaatu keessa jira bakka sammuu ishee keessa yookiin sammuu isaa keessa namni akkana. Jijjiirama nama namaatitti kan hin gammanne jechuudha. Kanaafuu yaa saba Oromoo, yaa saba Oromoo. Chaayinaalii koo subscribe godhaa isiniin jedhan kana booddee dhugaa isiniin jedhan. Chaayinaalii koo subscribe godhuu miti viidiyoon ani hojjedhu kana ilaalaa yaada keessan naaf kennaa. Galatoomaa isiniin jaalladha. Uraabulaa.